hadda Arabiyaa Majlisii bifa garaagaraatiin isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni illee haala kanaan qophaa barbaaddanii bitachuu dandeessu jechuudha. Kun kan jaahiza jiru kan gurguramudha. Tizaaziin miti jechuudha kan hojjetame. Akkasii viidiyoo kana hanga xumuraatti na waliin tura. Akkasumallee namoonni chaanaalii kana haaraa taatanii subscribe godhaa maatii koo ta'a. Akkasuma laayikii gochuun dagatinaa viidiyoo kana hanga dhumaatti. Rizqii wajjiniin uume akkatti jiraachisu ardiin isaas bal'aadha abbaan fedhen dhiphisu abbaa fedherraa kaasee nama fedhe dhaalchisu dubbiin kun nama laalchisu halkee jiraachisuun nu agarsiise nasriiddiini. Seera Rabbiin nuuf ergee gooftaan khallaqee namaa keenya amantiin islaamaa dhala baay'ee taajumaa hojii malee jiraachuun diinii keenyaan dhorkamaa namni haafiyaa qabu yoom harka namaa juma dirqama rabbii qabaa namni islaamaa misooma diinii gowwaati miti beekumsaanis qarooma taaheen eeggaatu hiyyooma dirqama tahaabuuni islaamummaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtu nagaa keessanii fayyumaa. Alhamdulillah an nagaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbi nagaa isin haa taasisu. Dhiifama gaa sagaleen koo hedduu kana badaa tokko na keddaamee jira adda xiqqoo siinaa banameen naanan dhufe sayyummoo sirrii miti. Dhiifama yoo isinitti dhagahamuu dideefillee amma na danda'ametti iyyeenaa saaraa. Akkasii akkuma seensa irratti jedhe kaa har'a Arabiyaa Majlisii isin argitan kuni boondidii isa tokkoffaarraa kan hojjetame jechuudha. Baay'ee cimaa fi jabaa bareedaa kan ta'e boondidii isa qulqulluu akkuma argitan kun digaafiin isaallee makaddaan isaa kunillee jechuudha. Zippiidhaan godhame boondidii saala kanaan hiiktanii ilaaluu dandeessu. Hundi isaayyuu zippiidha jechuudha. Digaafiin isaas illee akkasii akka kanaan namoonni hojjechiisu tizaaziidhaan hojjechiifachuun barbaanne haala kanaan illee kan qophaa kana bifa barbaadaniin bifa hedduutu jira bitachuu dandeessu isiniin jedha hordoftoota koo gatiin isaallee akkaataa carqii isaatii fi akkaataa diizaayinii isaatii wal dhabaa akkasumallee tiiknasii isaatiin kun akkuma argitanuu irra deemeellee sin agarsiisaan jira wallahi baay'ee tokko jabaa bareedaadha jechuudha boondidiin kun gosa hedduu qaba. Subhaanallah kan yeroo akkana miilaan irra jechuu miti illee harkaan gadi qabanii akka ispoonjiitti kan nama jalaa gad jedhu jira jechuudha. Kan lallaafu akkasuma immoo kan bareechamee hin affeelamne fa'i jira jechuudha. Kan faraffaramu na akkasii kun garuu isa bareedaa isaatii baay'ee tokko bareedaadha. Namoonni bitachuu barbaadanii bitachuu dandeessu minxaafiidhaan maachii godhatanii jechuudha kaarii hamma barbaadaniin argachuu dandeessu inshaallah. Akkasuma immoo namoonni tizaaziidhaan hojjechiifachuu barbaadanii tizaaziidhaan akka barbaadanitti bifa barbaadaniin safara mana keessaniitiin hojjechiifachuu dandeessu. Asumaan immoo namoonni Arabiyaa Majlisii barbaadanu jechuudha. Tilmaamaanii manni koo yookiin kaarii hammana ta'aa jettanii tilmaamaan miti kan inni hojjetamu dirqama safaramuu qaba. Akka firaashiitii miti jechuudha. Firaashiin yoo olanqatee gadanqatee si rakkoon qabu as bubbutamee achi bubbutamee tiraasiidhaan fa'i shaffanamee kiftatiin xiqqoo yoo jiraate akkasitti tilmaamaan firaashiin godhamuu danda'a. Firaashii yoo safaramee irraan oleensaa meetira hammanaa bukkeen lamman hammana firaashii hammana nyaata jettanii utuu akkasiin godhattanii wayyaa. Arabiyaa Majlisiin immoo kan tilmaamaan godhamuu miti dirqama safaramuu qabaa. Koornanii isaa sun dhaqee xiyya girgiddaa sanatti galee akka inni likkii dhufee bareeduu fi mana keessan dirqama hamma farrashachuu barbaadan sanaa safarsiifachuu qabdan jechuudha. Yookiin namuma itti ajajattan sanaa eenyuun haa ta'u ana biratti illee ajajattanu eenyuun birattuu yeroo majlisaa ajajattanu yoo namni hojjetu sun illee tilmaamaanii akkas jettanii naan isinirraa qeebalee lakki ta'uun qabu dirqama safaramuu qabaan isiniin jedha. Arabiyaa Majlisii qofa miti maggaarajaan illee namoonni baay'een maggaarajaan haa hojjedhu jettuu tilmaamaan garuu barriin koo
suuraa maggaarajaa wayii ergitanii jechuudha. Hammuma kanaa ta'a jettu. Tokkoffaa suuraan wanti inni beeksisu wayii hin jiru, guddinaaf bicina waa wayii jechuudha. Lammaffaa immoo dhaqee isin jalaa hanqata. Yoo hanqate badaa rakkoodha. Irrayyuu tarrafuu wayyaa oliin ga'u gadiin ga'u laamma maal gootu tilmaamaanii barrii tokkotti maggaarajaa birrii hamma sanaa baastanii hojjechiistanii yoo dhaqee isin jalaa gabaabbatee yookiin bal'ina isaa dhaqee barrii isinii duuchuu dhiisee maal godha mala. Kanaaf iyyaalleessinaati wanta birrii guddaatti baastanii mana keessanii fi bitattanu tokko safarsiisaa. Mana keessan namni firriin dhibu ollaan hin dhibu. Yookiin namuma isinii hojjetu sana yoo naannoo sana ta'e dhaqinaa safarii jedhaa jechuudha. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن. Akkasii kan namoonni mafarrashaa kana tiraas carqii arabiyaa majlisii maggaarajaa wantoota garaagaraa ofiifis ta'e maatiidhaallee barbaaddanii ofii kootii akkuma yeroo darbe isin beeksisee ofii kootii dhuunfaa kootiin banadheen jira. Bakki hojii kootiis markaatoodha. Inshaallah maatiis ergattaniillee maatiin dhufee ilaalee ofiifillee yoo maatiidha hojjechiisuu ta'e isiniifillee yoo ta'e ni danda'ama jechuudha. Hordoftoota koo inshaallah ofumaa kootii dhuunfaadhumatti jalqabeera arabiyaa majlisii illee mafarrashaa kanallee amaanaadhaan akka barbaaddanitti qodaa qulqulluu waanan silaa ofii kootii egaa namni silaa waan ofii jaallatu nama hawwamtiire kan sanaa olii gaan jiru waanan silaa ofii kootii naaf ta'a wanti kun bareedaadha jedhee itti amanu tokko inshaallah isinillee ta'ee isinii hojjechiisuudhaaf isinii hojjechuudhaaf jechuudha. Argasiiti isinii hojjechiisuuni amma garuu ofumaa kootii carqii harkuma kootiin bitee baalamoyaa mataa kootii kan qaxaree jechuudha. Isinii hojjedha inshaallah. Akkasii hordoftoota koo maggaarajaallee ta'uu dhaabii barrii keessanii fi bal'ina isaa safaraatii madhaa gatii isaallee yoo gaafachuu ta'e haala sanaan gatiin isaa kan beekamuu danda'u. Carqii erga filattanii kaatanii jechuudha. Hordoftoota koo inshaallah sagalee haasa'uunii wallaahi baay'ee tokko na rakkisaa jira jechuudha. Isinitti dhagaameef dhiisee iyyuu hin beekne ganaan haasa'ee kee irra deebi'ee dhaggeeffadha dhagaamuuf dhiisuusaa. Egaa namoonni yeroo hunda na jajjabeessitan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa. Namoonni as dhiyeenya kana subscribe gootanii maatii koo taatanii anaa dhufu baga nagaan dhuftanii mana keessan waan barbaaddan argattan chaanaalii kanarraa inshaallah magaalaa Jimmaatii namoonni baay'een eessa Saalihaa biikee eessa naan jettu koomantii irratti illee keessaanillee jechuudha. Ani kan hin argamu magaalaa Jimmaati. Garuu hamma karaa Adaamaa kanaa Arsii kana karaa kana ammuma Adaamaatti nu fidduu nuyi maatii sirkaa fuusis nanaan jettu jechuudha. Ergasii didaan ture naaf mijaa'uudhaan ture mafarrashaa garuu ni danda'ama inshaallah. Amma Adaamaatti namoonni deddeeman jiru yeroo hunda jechuudha. Nama sadi ta'aa gurmaa'aatii mafarrashaa qofa jechuudha. Isinii erguun danda'a inshaallah. Firaashii hundistee boondii wantoota garaagaraa achi itti bitachuu dandeessu inshaallah. Mafarrashaa garuu haaluma salphaa ta'een hanga Adaamaa fi hanga Addis Ababaa isinii erguun danda'a. Maaliif asuma suuqii kootti hodhamee isinii fi sirreessee isinii erguun danda'a. Isiniin jedha hordoftoota koo namoota baay'een na gaafataa turtanii isaan hanga hadhaallee na gaafataa jirtu. Kanaaf ani akkas jedhee kan hin argamu magaalaa Jimmaati. Ijoolleen Jimmaa godina Jimmaa naannoo kamiyyuu yoo taatanii waan barbaadan ajajachuu dandeessu inshaallah. Amma rabbiin dandeessisetti ajaja keessan galmaan isinii gahuudhaaf inshaallah qophiidha. Egaa minxaafiiwwan kun illee yeroo ammaa kana gatiin isaa baroodha. Osoo bitattanii bareedaadha. 3-4 jira, 2-3 jira, 2-4 jira. Akkuma akkasaatiin jira jechuudha hundi isaa. 3-4 jechuun dheerinni isaa meetira 4.
bal'inni isaa garaan isaa meetira 3 lamaa fi 4 jechuun immoo dheerinni isaa meetira 4 bal'inni isaa meetira 2 namni kana hin beekne jira moonaan jechuun keessaniin oolu eeyyanii irreedduun keenya tariittiituma waa tokkoyyuu akkaataa mana keessaa mana dhuunfatiin deemne gatii ta'e jennaan waa'ee kanaa beekuu dhiisuu dandeenya namoota baay'eetis na gaafata kanaaf inni isinii himuu barbaade akkasumallee tuu danda'ame achi fidattanii dhuftanii bareedaadha minxaafii si bibbicuu kanaa maaliif jennaan gatii isa achii wayyaa achii badaara kasa jechuudha minxaafiiwwan bibbicuu kanaa namoota achi fudhatanii dhufan gaafadhee gatii isaa achi gaafadhee yeroon isaa si wal bira qabee ilaalu badaa garaagarummaa qaba wantoota gatiin isaa akka kana garaagarummaa guddaa qabu kana tuu fudhatanii dhuftanii bareedaadha keessatti minxaafii isaa dheerinni isaa meetira 4 fi garaan isaa meetira 3 kana utuu fudhatanii dhuftanii namoonni bootaa qabdan jechuudha. Akkas inshallah hordoftoota koo hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Laayikii gochuus immoo hin dagatinaa isiniin jedha.